ati dhiistu irree. Hayyee akka fedhii keetii ta'uun Maaliif maal fa'aa? Siin jedha waan ani siin jedhu. Baay'iste garuu uumamti waan hedduu keessa darbee asirraan nageesse kan dhufirree sumatu beekee dhibu. Teessuma maal bara teessuma koora shaayii dhugaa irraa taa'amuuf malee bara fudhatanii nuti mul'ikan. Maal irree ka kophaa isteessi? Maal jettee kophaa jettee? Dhugaas obboleewwan keenyatti biyya Arabaa jirtan tun baay'isaniitiin garaa nama nyaata. Anis sanumaan laalee kophaa teessu laalee akkas bira taa'u eeyyamatti gaafatee ture. Dhugaa baay'isaniitiin garaa nama nyaata. Eessin obboleewwan keenyatti biyya Arabaa jirtan tun baay'isaniitiin nama maraartus baay'ee garaa nama nyaata. Dhugaa obboleewwan keenyatti biyya Arabaa jiran tun biyya ofii irraa baaniitiin kophaa taa'uu fi kophaa baay'isaniitiin garaa nama nyaata. Baay'ees nama gaddisiisa. Yeroo maas namni akkanatti kophaa isteessa yaada keessa bulchisiisa. Mee maal taatee yaada kee garanaaf siyyuun beeku maal asitti mata? Ana kophuma matee cimatu dhagamee si gaafate yoo balleessa waan hundaafuu dhiifama. Mee maas yaada boo waan aduu? Aduu jechuudha gara Hadaayee ergantuu anaaf na haadhuuf waan jedhu tokko iyyuu hin jiru. Nandoo ni jette kaa waan godhu qabuuti. Komatii yaada deemu. Nanti malam aku nak mulai kalau saya. Terus apa amat? Galatoo miti siyaasa keessa. Waan hundaafuu biyya Arabaa jiru kun beeku waan hedduutti illee qotama. Waan hundaafuu atis kana keessa yoo as mudatan taate ammaaf yaada keessa isin fakkaatu. Yeroo biyya Arabaa jiran kun shamarran keenya obbolaawwan keenya akka biyya Arabaa dalagaa biyya isaaniitti irraa baaniitiin mana xalabaa keessa jiran kana yeroo baay'ee sobanii kadhatanii afaan itti mimmi'aawamanii jechuudha si jaalanna siif duuna jedhanii kadhataniitiin mana dalagaa isaaniitti irraa baasanii erga baasanii booda manatti hin galachuudhaan ittis taphatanii jireenya isaanillee balleessanii erga jaalala san ibsaniitiin booda ibsa jaalala san illee dhabanii jaalala duraan isaan jaalatan sanis jechuudha hin kennineef jechuudha mallaqa isaanii irraa nyaatanii booddee isaanii kama akkasitti kadhataniitiin si jaalanna siif duuna jedhanii baasan jechuudha booda baasanii manatti gatanii biraa deeman jechuudha. Kana malees shamarran ta'een obbolaawwan ta'een hedduun isaanii maraatanii shaaraa gubbaratti argaa jiru jechuudha. Kanaafuu jechuudha obbolaatii waan hundaafiyyuu jireenya biyya Arabaa kana keessatti waa hedduu namarra gahaa waa hedduutu nama mudata. Asii yoo carraan akkasii mudatu taate waan akkanatti of yaachisitee sammuu teetis akkanatti dukkaneessituuf tokko jiru. Yeroo baay'ee yoo akkana taatu taate akka haadha arge kanatti yeroo baay'ee yoo turtu taate sammuu teetiif rakkisaadha jechuudha.
warra keetis kaayyoo keetis ka biyyaa baasisanis sanitti deebiteetan akka nama gaarii taatu kanuma siin jechuu fedha. Ani kanuma siin jechuun fedha. Waan hundaafuu galatoome iddoo dhiirri akka keetti kanatti yaade gaarii ture. Hayyee atillee galatoomi. Waan hundaafuu ka naannawa kee yookiin waan ittiin isa argadhu asirratti naaf barreessi siifan bilbila. Hayyee galatoomi. Tole siifan bilbila. Hayyee mukaree nagaa.
mucayyoon sun baay'istee istee nama miskiinas fakkaatti waan namattis nakamtee waan hin fakkaanne fakkaatti miskiin gaaf sanuyyuu waan aan jette kanaafuu har'a bilbilee fi laaqana affeeruu qaba. Har'a laaqana eegan affeeriin booda mucayyoo sanimaa fuudhee gara manaa galuu qaba. Waaqayyo asirratti nama gargaaru asirratti waaqatti kadhadheetiin mucayyoo bareedduu san fuudhee har'a gara manaa galuu qaba. Laaqana wajjin nyaachuuf qaba. Akkami nagaa keeti? Ani nagaa galata rabbii akkamitti? Alhamdulillah rangka juga rangka ujinya dalam. Amma si egaa. Hayyee ariitiin ankootu ka hoteelatti si eegaa jira. Laaqana wajjin nyaannitiin booda immoo guyyaa har'aa wajjin oollaa wajjin taphannaati. Laaqana jettee? Eshi bakka anan dhufa takkaa hin yalla iyyee jedhu. Hayyee tole nagaa. Bareedu mucayyoo sana ammaa gadi dhiisuun qabu ni bareedi baay'istee bareedee lafa dhaqee gara mana kiyyaa jechuun ni qaba lafa. Hayyee ta'e. Hayyee nyaata keessaa nyaata maal kan taate ta'e ni jira. Wanti nuyi doomaa si yaadamu. Hayyee abo uummanni waan dhagaan jiru akkam dhaqee adii jaan dhufa. Jeetu uummanni kun waan nama dhagaa. Hayyaa rabbi kiyya maal mana dhufa. Sunirraa kurmatti na sobeetu manaan akkasitti na sobee na baasee akkasitti na dhiisee jaalala keessa na seessisee na biraa adeema. Amma immoo kun immoo nama gaarii fakkaata yaa rabbi nama akkamii natti qabdedha. Ani maatummaan jettee haa ta'u yaa rabbi keessatti beeka waan yaa hiree dubartii kana garuu baay'ee nama marfata. Homaa godhanii jirtu rakkumarraa ta'a. Obsaan yaadu obsaa jedhamu. Hundumaa hunda obsee dheedhee yaada garuu mee yaa rabbi kan marri nama gaarii naaf gudiidha garuu inuma nama Sigarra masyadong hindi lamay din naman. Sa manakita na ito, galpiyado kang gano'n. Mahal mo ako, walang tanan kung matinigyan mo gano'n. Mahal mo ako, walang tanan. May acawan, ang dahil rapumang kalbina ako kita. Ang darbe-darbe. At kumura po matinigyan. Maling ko na diba? Inshallah, tuwan. Nandun na ganda, biya bay, harapik ormata kaya nagtibayin sa gano'n. Umami tuwan, ito kisa darbe, asatan nag-isip. Kan dhufurree sumatu beekee dhiitan abdii qaba. Garuu maaliif qormaatni akkatti natti baay'ate? Maa qalbiin tiyya akkatti na hiraarti? Maafan nama akkanaa ta'e? Hoggaan itti yaadu yeroo tokko tokko baay'ee kan mangalche. Homaa miti garuu yaa rabbi qormaatni kana keessa na dabarsi waan biraa homaa takkas hin kadhadhu. Waa hundaafuu sumatu beeksisa kenna. Sirraa turee bareedu. Saya itu benda. Mana kena tu warna nama aja zaman pun dia dah ni nama aja zaman nama dia coba itu. Ayah orang dapat itu masih ratus rupiah. Ayah beri kita batu. Ayah. Kami akan mesti. Jadi kawan jadi beredar. Jiru bi hormat nama godani sirahu jiru dan tufatan laku jesu. Ini majirak kau ndak apa je nyambur sekarang cuma cuci dari cari terang akan ada. Ani soman jadu jireenya tun beeke jajjab doodha wal'aan sumatti jirra. Jireenya soddaatiin tuffatanii jettii miti ree Oromoo. Egaa dhahee jechi keessa beeku. Ayyee cibsiin kan maam jiree kan sagalaa sun laalle. Cibsii bareeda warra mana kanatti cibsii ajaa'ibaa jira. Ajira barbaree kanas kan biyya keenya tuni beektaati. Ayyee kun akkatti nyaatu. Ayyee nyaatu kan nyaanni bara cibsiillee kun kanuma cibsii ajaa'ibaati bara baay'ee namatti tola. Waaqatu wajjin nyaachisi. Baay'ee karaa gurraachaa warri keenya kana tusan ni beektaati.
Biyya kana illee nyaanni akkanaa ilma jira qabsi. Nyaata ajaa'ibaatu jira bar. Baay'ee namatti tola. Illee bar nyaata ajaa'ibaatu jira. Hangarree maa nyaata babbareedaa jira bar. Kana malee iyyuu akka kittifoo hedduutu jira. Amma booda ka waan barbaaderraa yoo ati na ajajjatte laal natu si fida. Waan si cimu tokko hin jiru. Tole rakkoon qabu. Amma booda laal waan si cimu tokko hin jiru. Ayyee gana ta'u. Amma nyaata nyaata kee. Nyaatu. Wanti barbaadu mabiraan jira wanti si dabalu. Ayyee tokko nyaatu baawudha. Mana kiyya si agarsiisu gara mana hayaa dha. Ayyee wanti keessa godhamu dhiyoodha. Dhiyoodha asuma ollaa kana. Ayyee